إذا جزء في الدس فإن نايستي ما خلت يا دوما رسات أركان الدين كأركان دينين فرايو لجنات ودي كلمة يادون جارتينا ما مالف نما جلاباسا يادون جلالينا ما نما جلاباسا ونقوة نجابات جارتين إذا جلابانان جلالينا ما باسو جلكبه أكل مالك أنا كنا وركنيات مالك ألا نكتة يا أخي فإن نايستي ما خلت وان جيس دي مالك أجي كنيات تسكان أكم تشوف يا دوما هي مال ولي قبل سيف جو ما رولك أبدني كارماتي أنت لا تنين جابر وجي أنا مالك أدوك سنة جارتين ساقلو دينان جلالينا ما باسو جلكبه اتيان سودان مو ام بوتو بيوكين فرحان مالف وانا كناف جتا انت لدلا مالف كنا غدا انت لدلا اكيميتي مالك ايرانياتا اينوني ام بوتو بيوكين فرحان انت لدلا تك اكيمين نمني كنا غدا منن گلچه اكيميت انما فراس كيس انكم نجي دليسي كمي مالك ايرانياتا دبري مو يادون سبات وام بدو دلغي اديما نما كرگلچي اديما نما هاگر گارتو جاني برفنان ها ورتو تقي وان غوري گرتني مي منتي أم بفتي رددي إفي فودو ديما مالي يادون فرحان ترو ريزي يشوفي ميتي أكما قرو فرحان دو قرق أبو يادونيس دو قرق قداك أبو كما جم توتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جم توتقين وتتقين يشير جمتو يا رمال كفتنو دياتي توانت دياتي وانت دو nama ajaa'ibsiisaati gara tokkottis nama gammachiisa gara tokko yoo ilaalle nama ajaa'ibsiisa akkuma qoo qabdan gaa torbaan kana yaaddoo sabaa namni hin beekne hin jiru akkasuma ambootu hara waa'ee isaaniitiin qabadhee isiniif dhiyaadhee waa'ee isaan kana lamaan jidduutti uumamaa jiru agartan jeetii yaada isaan kana lamaan jidduu maaltu jira jalqaba irratti yaaddoon akkamte waan jedhu jira jalqaba irratti yaaddoon sabaa haati manaa isaa biraa deemuudhaan akkasuma akka rakkachaa jiru hundi keenya quba qabna sanumarra dhaabbatee ambootuuf yookiin kaan farahan jaalallee isaa yaaddoo ati rakkattee jirtaa ijoolleedhaafis atumaan nyaata godhaa ijoollee sumaa qaama irraa dhiqaa ijoollee tana sumaatu bashannansiisu jira ati ilma dhiiraa taate dadhabdee jirte jee saahibummaa waliin qabaniif jaalallee isaa fuudhee yaaddoo sabaa bira geesse yaaddoo sabaa bira yeroo geessu osuma gargaaraa jirtu osuma ijoollee isaa kunuunsitu osuma khalaas wajjin jiranii yaaddoon sabaa waan hin taane hojjete yaaddoon sabaa maal hojjete yoo jettan gaa waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu waan nama ajaa'ibsiisu hojii badduu qaadhimaa saahiba isaa garagalfatuudhaan isinis taanaan maal jette deebisaanis an asna fiduun isaa kun hedduu na gammachiisee rorrookeessa na baasee hurreen irraa kaasee asna fiduun isaa kun furmaata naaf ta'e waan jiru dubbachaa jirti. Kanarratti yaaddoon sabaa maal hojjete gara ambootuuf dawwale. Karaan bootuuf gisee dawwaloo ati naannaa kana ba'uu hin qabdu jeen yaaddoon dhufuu hin qabdu khalaas dhufullee an intala fudhadheetu maaniin sirraa deema malee ganaa sittiin deebi'u jeeni yeroo dhufu yaaddoon maal dalage dhufuu hin dhuftu hin fuutu intala fuutee deemuuniin hin jiru jee duuba kana booda gaa maal godhee Farhaan akkaataa itti fuudhu dhabee walolanii yaaddoon tumee mana isaatii baase yaaddoon tumee mana isaatii gisee baasu Farhaan isaa gaa Farhaanii hayyaan galeetuma jaalallee isaa dhabee maal waa godha boonsa isaa itti qabe akkasuma hedduu dhukkubsate sababa jaalallee isaa dhaburraa kan ka'e hedduu baay'ee dhukkubsatee taa'ee bu'aa jira
Kanaafuu yaaddoon waan kana maaliif dalagee yoo jennu waa hedduu jira. Akkuma biyyoon dura dubbattee asna fiiduun kun furmaata naaf ta'e. Maaliif akkana jette hubadhaa. Jaalallee isaa tanaa akkuma isiin biyyaa dhufteen Farahaan kun dalagaa naqe. Farahaan akka himanitti akka viidiyoo sun laaluutti jechuun dalagaa yeroo naqu waan ji'a sadii dalaydee dhufte. Waggaa dhuftu irrumaa fuudhe uffata hin binneef biyyatti hin argineef. Maal hojjete? Irraa fuudheetuma ittiin bashannanuu ture. Nyaachuu ture. Itti taphachuu jechuudha. Kana jechuun dhalaa akkuma yaaddoon jee irraa nyaatammoo dhalaa ni nyaachisan. Waan jedhu hubachiise. Kanaafuu gaa intaloon sun rakkoo jalaa baate dhugaa viidiyoo yaaddoo waraabuu dhaggeeffanna. Faraan immoo yaaddoon sabaa shiranarra yaadee hamtuunarra dalage waan jiru dhiyeesse. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya maal jettan isin kanarratti? Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya asirratti eenyu akka badii qabu adda baafannee haa ilaallu. Jalqaba Ambootuun biqiyyoo tana intala tana dalagaa naqee maallaqa isii jalaa nyaatee fuudhee hin fuudhuu wajjin turaa jira. Dararaa keessa jirti jechuudha miyyoon firaa asiin qabdu obboleeyyan asiin qabdu waan takka asiin qabdu akkuma dhufteen jaalalaan wal qebalan. Saniifuu asirratti eenyu akka badii qabu waa tokko tokko daddabaafnee dubbachuu qabna. Yaaddoon kun intala tana ni jaalate moo egaa jaalateetuma dhoorkate moo roorroo isiin keessa jirtu tanaaf mana dhoorke waan jedhu itti dhufaa jirra. Yaaddoo sabaa intala tana ni yaadee fi roorroo isiin keessa jirtu na harkeeti mana dhoorke malee Farahaan saahiba yaaddoo jechuudha. Jaalallee isaa tana ni dhoorkataa jeellee yaadu. Ganaa rakkoo isaan lamaan jidduu jiru barree walitti dhufna. Kabajamtoota daawwattoota keenya Faraan tokkoffarratti akkas godhuun intala dhalaa akkas godhuun rakkoo guddaadha. Isaas dhiyeesseetiin viidiyoo irraa isinii maree waan inni hojjete hunda gaafadha. Wanti sun yoo kijiba ta'e gama yaaddoo deebinee qorannaadhaan jala dhaabbanna. Saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya amma Faraan gadda guddaa keessa jira. Gaddi inni keessa jiru hedduu nama gaddisiisa. Jaalallee isaa waan dhabeef namni hedduu rifachaafii jira. Daawwattoota keenya yaaddoon sabaatis waan gaarii hin goone. Waan kan isaan lamaan jidduu haasa'ee akka ganaa isiin roorroo akkasiirra hin dhufne godhuu qaba ture. Garuu yaaddoon sababa haati manaa isaa bira hin jirreef akkana dalage jeetii yaada. Garuu itti dhiyaadhee hubadhee waan kana isinii dhiyeessa. Kabajamtoota keenya yaaddoon sabaa sababa jaartiin isaa bira hin jirreen tarii intala tana manatti dhorkuu danda'a. Garuu waan kana jennee dubbachuun dura itti dhiyaannee wanni kun. Kanaaf haadha manaa waan si bira hin jirreen mana dhorkatte moo fuudhuu barbaadde moo maaliif intala tana yookiin kan jaalallee nama manatti dhorkita? Namni kun amaanaa jee si bira fide. Namni kun haa si gargaartuu kophaa jirtaa jeeti si bira fide. Maaliif waan kana hojjetta? Yaada jiru ganaa itti dhiyaannee yaaddoo sabaa kan qorannu ta'a. Saniifuu daawwattoota keenya wanni kun waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Haadha mana yaaddoo akka mana isiidhaa hin jirre namoota quba qaban. Akkasuma yaaddoon sabaa rakkoo keessa akka jiru duraanis namuu ni beekan. Saniifuu yaaddoon sabaa jaalallee namaa manatti hambisuun isaa hedduu nama gaddisiisa. Jaalatamtoota keenya Farahaan yeroo ammaa keessa rakkoo guddaa keessa jira. Barumsa isaatis karatti mure. Barumsi inni baratus kutaa 12 ta'uun isaa ni hubatama. Kanaafuu Farahaan yookiin kan Ambootu barumsa isaa dhiisuu qofa osoo hin taane rakkoon gama jaalalaatiif itti dhufe dhiibbaa guddaa irra geggeessaa jira. Warreen isaaniitis haaluma kanaan waan isa dhukkubu jiru quba hin qaban. Kanaafuu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya hamma dhuma viidiyoo teenyaa waan nu daawwattaniif galatooma. Asiin viidiyoo xiqqoo tana laaltanii gama xumura keenyaa yaana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hiccitii Faraan yookiin Ambootuuf walumaan haa dhaggeeffannu.
Ambootu yeroo ammaa barumsa isaa adda kutuun ni hubatama. Barumsa isaa adda kutuu qofa osoo hin taane dhiibbaan karaa jaalalaaf jecha isa qabees akka gaariitti ni hubatama. Rakkoo jaalalarraa kan ka'e barumsa isaa adda kutuun hedduu nama gaddisiisa.